Premier League in England liigii jaalatamaa addunyaa kanaati. Kaleessa taphoonni jajjaboon taphatamaniiti jiru. Har'as taphni cimaan torbee kana ni taphatama. Taphoota kaleessa qabxiiwwan isaanii ilaallee dhimma mariidhaaf filannetti darbina. Liverpool darbii Merseyside goolii 2-1 Everton, Brighton if Tottenham goolii 2 qixa, Burnley fi Nottingham Forest goolii 1 qixa, West Ham Dirreessi Crystal Palace goolii 2-1, Wolves dirree fi deeggartoota fuulduratti goolii 3-1 Leeds United mo'amee jira. Wolves taphoota 5 walitti aansee mo'amee jira. Kilabiin kun bara kana maal akka isa mudate hin barre. Of course taphattoota hedduu dhabee jira kuunyaa dabalate. Manchester United Chelsea goolii 2-1 mo'ateetii jira. Taphni Fulham fi Brentford injifannoo Fulham goolii 3-1 kan xumurame. Darbii Merseyside irraa haa eegalluuti. Taphni kun egaa tapha eegamuudha. Yeroo hundumaa sadarkaan isaan irra jiranii fi gomsa isaan irra jiran wal faallaa ta'us darbiidha waan ta'eef darbii Merseyside darbiiwwan addunyaa kanaa keessaa darbiiwwan si'oominaan eegamuudha. Liverpool tapha dhibbeentaa dhibba imala injifannoo itti fufsiiseen gooliiwwan Gravenberch Ekitike galcheen 2-1 Everton injifateetii jira. Waa'ee tapha sanaa waan muraasa kaasnaa Arne Slot barana irra deebiidhaan shaampiyoonummaa san mirkaneeffachuudhaaf imalaa jiru. Premier League England bara kanaan tilmaama kan argates Liverpool ture. Haalli isaan ittiin imalaa jiranis kanuma kan akeeku kan fakkaatu. Tariitii tooftaa taphaa Liverpool akka malee kanaan dura kilaboota morkataa isaanii muddusan irraa kan bara kanaa xinnoo ishee jijjiirama wayii haa qabaatu malee kaleessa Liverpool jalqabee hirmaa'u tapha fooyyee ittiin eegale jettee kaasuu dandeessa. Keessumattuu saara gidduu irratti Gravenberch taphataan kun taphataa dargaggeessa umrii 23 keessa argamudha. Garuu imala Liverpool keessa taphataa murteessaa ta'uusaa kan ittiin akeeke. Tapha kaleessatiin goolii inni galche ammoo taphatichi kubbaa saara gidduu irratti mijeessuu ittisuu bira darbee gahumsa goolii galchuudhaaf qabu kubbaa Mohamed Salah mijeessee kenneefi akkaataa inni qilleensa utaalee itti galche kubbaa sun gahumsa taphataa kanaa ittiin mirkaneessee ta'e. Liverpool egaa kaleessa Hugo Ekitike goolii galcheera. Taphataan kun salphaatti Liverpool waliin kan wal bare paawundii miliyoona 75 olitti ba'e Anfield kan inni ga'e. Liverpool egaa Everton waliin gaafa taphatu Everton bara kana xinnoo ishee jijjiirama qaba kan bara darbeetirra fooyya'insa qaba. Kaleessa illee boqonnaa booda daran dhiibbaa geessanii turan Liverpool irratti. Jack Grealish sochiin isaa akkasuma immoo taphattoonni biroo kan akka daa'ifaan taphattoonni kunneen sochii fooyyee taasisaadha kan isaanii turanii. Liverpool garuu harka hin kennanneefi tapha kaleessaa kanaan injifannoo dhibbeentaa dhibbaa itti fufsiiseera. Osoo jennu paawundii miliyoona 200 fi miliyoona 41 teessoo irra taa'e taphattoonni lama kan Liverpool kaleessa Florian Wirtz fi Alexander Isak teessoo jijjiirraa ta'uudhaan tapha kaleessaa kanaan kan isaan taphatanii Dominic Arne Slot filannoo bal'aa qabaachuu isaanii sitti mul'isa. Tapha kanaan keessumattuu sara fuulduraa irratti dugdaa ol taphattoonni Liverpool gita kan hin qabne ta'uu isaanii kan ittiin akeekanidha. Liverpool bara kana egaa kaleessa erga injifate kana booda morkattoonni isaanii karaa kamiiniyyuu dura dhaabachuu kan danda'e. Daqiiqaan dhuma hejaan sakandii keessatti goolii galchu kaleessa kana irra hin deebine malee taphoota darbaniin haala kanaan injifannoo ittiin galmeessaniiru. Tariitii Arne Slot tooftaa taphaa bara kana haalli isaan ittiin jijjiiran waan addaati. Hugo Ekitike taphataan kun oobtan ragaa isaa kaa'een dandeettii harka 66.67 kubbaa yoo argate dafee goolitti jijjiiruu qaba jedha. Ragaan taphataa kana hangam carraa argannaan saffisaan goolitti jijjiiruu akka qabu filannoo addaa kana xiyyeessisuun isaaniif Isaaq dafeetti wal baruu baatu taphataan kun bakka Luis Diaz akkasuma immoo Diego Jota Darwin Nunes taphattoonni kun dhabaman bakka kana cufuu akka danda'u kan ittiin akeekadha. Ittisa irratti rakkoo qaba jedhama Liverpool. Kaleessa numaayyuu jabaa ture. Saffisni taphattoota Everton salphaan turre kaleessa kana ofirraa ittisuudhaaf danda'anii isaan turanii kana danda'uun isaanii Liverpool imara dheeraa akka deemu kan namatti agarsiisu. Darbii Merseyside injifachuun isaanii ammoo addumattuu keessumattuu David Moyes darbii Merseyside taphoota hundumaan Premier League 21 waliigala 23 Anfield darbii Merseyside injifachuu hin dandeenye. Garuu ija Mohamed Salah akkamitti argite kubbaa inni dabarsee kenneef sana dhuguma taphataan kun superstar jennee kaasuu dandeenya. Akkaataan Gravenberch sarara finaalitii keessatti taphattoota meeqarra dabarsee kubbaa kenneef Mohamed Salah bakka jirutti Liverpool ammallee tasuma garee mo'amne ta'uusaa nutti mul'isee jira. Gooliiwwan lamaan isaaniitu sadan isaaniitu baay'ee hawwatoo turan. Even kubbaa Idrissa Gana Gueye galche Nidaa'een akkaataan inni maayinasitti godhee
itti mijeessee kenne baay'ee hawwattuudha kan turte. Egaa Arne Slot kaleessa injifataniiti jiru. Yeroo qabnu waliin tapha biraa kaleessa eegamaa ture kan Manchester United fi Chelsea haa ilaallu. Taphni kun kaardiin diimaan lama itti kennameeti jira. Tapha bifa lama qabu jennee kaasuu dandeenya. Boqonnaa dura olaantummaa Manchester United, boqonnaa deebii kan Chelsea ta'eeti jira. Garuu akka taphaatitti tapha sanaan injifachuun kan maluuf Chelseadha jedhamee jira xiinxaltoonni hedduun isaanii. Sababni isaan kaasan Manchester United taphattoota hanquu carraa taphattoota hanquu Chelsea fayyadamee goolii lama galche boqonnaa dura. Boqonnaa deebii garuu bakka isaan lamaan wal qixxaatanitti Kazmeeroon boqonnaa dura waan ba'eef caalmaa fudhate dhibbeentaa 72-28 ture boqonnaa deebii. Chelsea dhibbeentaa 72 kubbaa to'atee taphate. Goolis galchee jira. Chalobaan goolii hawwattuudha kan galche. Ruben Amorim garuu qabxii 3 milkeeffataniiti jiru. Akkamitti ilaaltame Kazmeeroon boqonnaa dura kaardii akeekkachiisaa lamaan daqiiqaa 5ffaa irratti karra eegaan Chelsea Robert Sanchez jijjiiramuun taphicha geeddaree jira. Taphicha geeddaruu qofa osoo hin ta'in Enzo Marescaan akka jijjiira taphattootaa irratti tooftaan taphaa akka harkaa badu taasiseeti jira. Maaliif taphattoonni qaxaliin akka Cole Palmer faa Sanchez sababa kaardii maan ba'eef jijjiiramanii ba'an. Taphattoota sarara fuulduraa kan Pedro waliin jiran hunduma jijjiire osoo boqonnaa deebii carraa Kazmeeroo ba'uu kan eeggatan ta'e Chelsea kaleessa goolii hedduu Manchester United irratti galchuu danda'a jedhamee haasa'amaati jira. Sanaan alammoo Manchester United boqonnaa dura carraa taphattoota hanquu Chelsea fayyadamee goolii lama galchuun Ruben Amorimiif boqonnaa yeroofis ta'u kennuu danda'a kan jedhanis jiru. Maal jetta? Keessumattuu dhugaadha. Manchester United dhiphina keessa ture. Old Trafford irrattis injifachuu yeroo itti rakkate keessa kan inni jiru. Kaleessa garuu injifannootti deebi'uun Ruben Amoriif boqonnaadha kenna. Kolfaa ture taphichaan booda waa'ee osoo abbaan amantaa kanatti dhufe Pop yaafanatti dhufelleen tooftaa koo hin jijjiiru jedhame gaafatame. Waa'ee yeroo turtii biraan dheeressuuf jedhame nan qoosee jedhame kaleessa taphaan booda isa qoosaa isin dhugaa godhattanii jedhee gaazexeessota akkasii qoosaa ture. Akkuma tuukaafte daqiiqaa 5ffaa irratti Sanchez kaardii diimaan ba'ee carraa taphattoota caalmaa fudhatee taphataa ture hanga daqiiqaa 45tti Manchester United. Kazmeeroon garuu osoo jennu taphataan kun goolii galcheera. Taphicha immoo tolchee balleesse. Kaardii akeekkachiisaa qabu osoo beeku deebi'ee Santos irratti balleessaa biraa hojjete kaardii diimaadhaan dirreedha bahe. Hangam amma umurii isaa akka hin bilchaanne ta'uu isaa taphataa namatti agarsiisudha. Kan Manchester United tapha kaleessatiin osoo jennu Manchester United dirree isaati irratti Chelseadhaan mo'atamee hin beeku 2013 Sir Alex Ferguson yeroo jiruuta riikardii kanas kan isaan ittiin fufsiifatanidha. Addatti Manchester United bara kana taphattoota ciccimoo mallatteessifatee taphattoonni kanneen keessaa tariiti akkan ani ilaalutti Mbembo taphata addaa Manchester United jijjiirama keessatti fideedha. Keessumattuu tooftaa taphaa keessumattuu immoo gaafa Bruno Fernandesiif carraan bilisummaan akka taphatu kennamuuf Manchester United injifachuu akka danda'udha. Haa ta'uti kaleessa yeroo injifata taphattoota hanquudhaan injifate kun eebila darbee eegalee Leicester City goolii 3-0dhaan injifate Manchester United taphoonni inni injifate yookaan taphataan kaardii diimaadhaan kan jalaa bahe yookaan taphattoonni garee faallaa goolii ofirratti galchanii kan ittiin injifatanidha kan inni ittiin injifataatiin jiru. Kun Manchester United taphattoota amma eebila jechuun waggaadhaaf deemaa jechuudha. Manchester United sissiqee bara 2017-25 keessa Manchester United maallaqa baasee taphattoota ciccimoo mallatteessifateera. Garuu ammas hanqinni isa hafuudha. Chelsea tariitii bara kana yeroo jalqabaatiif mo'atame dargaggoonni kilabichaa si'oomina akka qaban kan isaan ta'an dogongorri daqiiqaa muraasa san keessatti goolii eegan isaan hojjete gatii isaan baasee kaleessa injifataniiru. Injifatamuun isaanii ammoo tariitii Manchester United hamilee guddaa isaaniif akka ta'uudha gamanuma kan eegamu. Dhugaadha. Har'a taphni eegamu tokko Arsenal fi Manchester City gidduutti ni geggeeffama. Waa'ee tapha kana waan muraasa kaasnaa shifee Arsenal egaa bara kana yoo shaampiyoon hin ta'in yoomiyyuu shaampiyoon hin ta'u jedhama. Manchester City ammoo akkuma yaadannu taphoota lamaan darbee walitti aansee injifateeti jira. Tokko Champions League Awurooppaatiin Napoli, Premier League England darbii Manchuan Manchester United. Gariin Pep Guardiola kakkoomsa irratti argama. Haaland ga'umsa ajaa'ibaa irratti argama. Dookuun sarara bitaatiin akkasuma Foden mirgaan gara ga'umsaatti deebi'aa jiru.
jiru jedhamaati jira. Rodrinis adeemsa keessa sarara gidduu Manchester City utubaatee jira. Gama Arsenaaliin gareen Arsenaal beekamaadha. Ga'umsa guddaa olaanaa irratti argama. Pepis kanuma kan ragaa bahanii waa'ee tapha kanaa waan muraasa kaasa. Keessumattuu taphni kun har'a tapha abbaa fi ilma yookaan leenjisaa fi barataa isaaniiti kan waliin jedhamu. Tapha har'aa kanaan egaa kun Arsenaaliif imaltuu waancaa akeektuudha jedhamee eegama. Har'a Manchester City mo'amnaan Liverpool gatee biraa fagaateera ganamumaan. Manchester Cityn bara darbe goolii 5-1 kan mo'atame irraa amma Arsenaalin irra deebi mo'atamuun barbaadu Pep Guardiolaan kanaaf akka qophaa'an lamaan isaanii tooftaa taphaa kan ittiin jijjiiran kubbaawwan dhedheeraa goolii eegaa haaraa jijjiireera Manchester Cityn Donnarumma haala kanaan kilaboonni kunneen lamaan kan isaan walitti dhufanii Erling Haaland goolii galchuu itti fufeera Victor Gyökeres Manchester Arsenal keessatti fooyya'insa qaba ittisa cimaa Arsenal garuu har'a Manchester Cityn ni darbaa kan jedhuu fi rakkoo qabamoo faallaa kana Manchester Cityn ittisa isaanii darbee gongoroota uumamaniin kun Manchester City gatii kaffalchiisamoo Arsenal olaantummaa as dhiwa 2023 goolii 4-1 mo'atamanii Manchester City dhaan mo'atamanii hin beekan gareen Mikel Arteta isa kanaaf hammam qophaa'an kan jedhu gamanumaa kan eegamuudha yaada oobtan kaase tokko waa tokko itti dabaleen kaasa bara kana tooftaa Guardiolaaf Mikel Artetaan jijjiiruudhaaf dirqaman keessaa jedha bara darbe 2025-24 kilaboonni Premier League England torba kubbaawwan gaggabaaboo taphachuuf saffisaan goolii eegarraa waliif kennuuf taphata yoo xiqqaate dogongoroota 30 sanii ol uumaniiru Pep Guardiolaan bara kanas goolii eegaa isa jalqaba Trafford kubbaa gaggabaabaa taphachuuf yaalee dogongora uume sana booda Donnarummaa mallatteessifate kanarraa ka'anii kubbaawwan dhedheeraa goolii eegarraa Donnarummaan kallattiin Haaland bira yookaan goolii eegaa Ryan kallattiin Victor Gyökeres bira qarqara lamaaniin akka geessisuuf taphattoota kanneen filatanii tooftaa kana jijjiiranii kan isaan walitti dhufan tooftaan dhedheeraan kubbaa qarqara lamaanii har'a kan eenyutu irra caala ittisa kamtu cimaadha kan jedhu ammoo gamanumaa kan eegamu Di'aa fi Ra'aa fi Donnarummaanis gamanumaa goolii eegdota ciccimoo yeroo ammaati gamanuma eenyutu irra aane oduu gooliin keessummeessine baa kan jedhus kan eegamu. Keessattuu odeeffannoo gareetii wal qabatee gama Manchester City'ti Ayat Nuurii fi John Stones deebi'aniitii jiru Donnarummaan har'a ga'umsa akkamii mul'isa kan jedhu ni eegama cimina Manchester City ta'ee jira karra eegaan kun gama Arsenal William Salibaan deebuun cimina duraa irratti cimina biraa ni dabalaa fi taphni kun sa'aatii 12:30 irra eegaleeti kan taphatamu Bournemouth Newcastle United waliin Sunderland Aston Villa waliin guyyaa sa'aatii 10 irra eegalee kan taphatan inni ta'a